في ما نديرو فيتي مو ينفيتو كوي رمضان. Zanin gaafatani. Sanin gaafanna. Dubbii keessaa fixaa fi Ramadaan kaachirraa fi akka jala wal bira deebiin viidiyoo garreen gammannaa fi akkanatti hin gaafatamu waa'ee jaalalaa kun sooshaal miidiyaarratti deeffattaa deebitaa yoo jedhaniin as 5,000 kanarratti illee akkas gaarii maali waan jaarsaaf jaalallee waan ta'eef nama waliin jiraatu waan ta'eef seellaa lafumarra waliif fidanii akkasuma walitti nagaa godhanii bareedaadhaan akka kiyyatti dhugumaa yoo gara dhugaa deebine sooshaal miidiyaa irratti walitti morka seenachuu barbaadeetti gaarii miti. Waa'ee dhimma ilu laali anamma kookii hin beeku dhugaa dubbachuuf isatu fidee miidiyaa marratti na dhagee malee guyyaa takka illee heloo jedheen hin beeku akka obboleettii tattee takkatti illee jechuudha. Isaayyuu heloo jedheen hin beeku yoo xiqqaate naannoo ji'a sadii moo lamaatiif deemna asumarra wal argina. Gina immoo isuman komadha malee isiin komadha. Harka dhibba keessaa 95 isuman komadha. Akka dhiiraa takkaatitti sirri hin jiru waan ta'eef jechuudha sii galee silaa dhiirumatu dubartii jiraanis sirri hin jiru. Isuma obboleessa kiyyaan komadha. Oma fedhe yoo ta'e jechuudha. Adda mee ilu miira kamtu haati mana tante aartee manarraa baatee dubartii biraa fidee booda deebi'ee dhiifama Oromooti jechuudha. Hin jedhamullee jedhamuufillee hin taa'ullee. Nammoo maaliif akka godhellee isaaf rabbitu walitti beeka. Taani ammoo yoo rabbi laaffisee fi araaramanii waliin jiraatanii marhaaba. Fokkora miidiyaa irraa dhiisee akka dhiira dayyuusaa jedhaani. Tole haadha faatee galatoomi. Anammoo wanni jechuun ni barbaadu kiyyaa fi kookeetti illee murtii irraa baafatanii jara dubbisuu barbaada. Jara immoo gaafii nuti gaafannu. Jaarsummaa kana gara keessatti akka laalluuf immoo akka asirratti laalluuf barbaadan filannoo jaraa kennuuf barbaachisaadha. Amma yoo jarri as paabilik irra barbaadan irratti illee laaluu dandeenya. Yoo lakkee immoo nuti dhimma jireenya keenyaa garuma keessatti rakkoo jiru akka nu laalamu barbaadan lafarratti yoo jaalallee lafarra gabuuf namaa rakkoo tokko qabachuu. Dubbii tana kennatamu kennannillee akkasitti gaafannee irra bareeda. Kiyya. Kiyya. Witra. Osoo inni dhagaa. Waan nu haasofnu kana dhagaa jirtaa min jalqaba irraa kaaftees jirta isaan dhageetta. Dhagaa jira. Dhimmi keessan kun lamaan baay'ee ajandaa ta'ee miidiyaa kanarratti samoonni kana deemaa jira. Sanii wal qabatee amma nullee hanga tokko keessatti hirmaanne malee laalatumaan turre cinaa deemnetti ni rakkoo dhimma keessan lamaan jidduu jiru kana miidiyaa irratti baafnee ayimarratti isin ilaallu moo gara keessatti akka isin ilaallu barbaadda takka mataa keetti. Gara algaa galii jedhin isiidhaan gara algaa gallaan algaa nun barbaachisa. Algatti galuun duratti kaakoo himee akkasitti koo. Algaan galti bara yoo yaadni kee bareeda. Bilbila keessan namoota baay'ee illee kenneefii ture bilbila nama natti dhiyaatu jechuudha akkasii bilbilan jechuudha. Bilbilan kaaftu beektaa? Bilbilan kaaftu kaleessa Mubaarakin jira Mubaarak Baalee hin bani walirraa akka wallaatitti buna waliin dhugani dhufte jechuudha. Yeroo kanatti ammoo even ani gasti laayivii jira muyyattiin tun harkaan na qabatteerti harkaan na tutteerti jechuu kiyya wanni biraan jiru argite. Yeroo kana yegiddi namni laayivii kiyya jala jiru arganiiran garuu wanni biraa wanni tokko hin jiru jechuudha. Ollaadha nutti seenaa. Mucattii waan biraa waliin goone jechuun harkuma wal qaqqabattan malee. Maal waan laayivii jirtaa naan jettee harkaan na qabdi harkuma san argan wanni biraa tokko hin jiru beek. Anu yeroo sanas jala ture yaa argeetti ni jira. Iskurushootii qaba jechuun harka. Kanaafuu wooma isiin na bira jirtu seetee akkuma dura walitti seenanitti shaayii fiddee dhufte isiin. Isi kookinoo jennaan lakki kookin hin deemteerti hin jirtu dheen aganuma bakka laayivii jirtaa jettee harka kana tikashaa kiyya kana qabdi beekta kanuma argan waan biraan jiru. Irratti waa gaafadhaa dhafaate harka maa sukkuumtare yeroo sana takkatti harka irra oofaa turte harka keetiin harkisii sukkuumaa turte bara. Wayitii san nama dura ta'e qabdee. Kookin hin jirtu jettee gaafannaa deemteerti jennaan itti lufte. Akkas jedhu kana waan ta'eef bilbila namoota bilbilan kaaftu argite bilbilan kaaftu waan ta'eef yaa anu rakkoon qabu an kaleessa kaase suuraa isiillee kaleessa isiin erga san barbaadu jettee inni bakki bira addadha dhiifama na godhaati. Bakki bira wallaahi billa. Kibiri ofiitiin isin hin tadaraddarti. Siistu ittiin sabare obboleetti. No, isin kibiri ofiitiin ati kibiri ante daraddarame isin on daraddarti kibiri ofiitiin.
ያ እሷም ልትደራደር ትችላለች፣ ላትደራደርም ትችላለች። ግን amma haadha faataatiif isin lama walitti hin tarin aqoon kiyyuu አዝቢረቲ achumadhaa hime taanka achumadhaa ganama yaada wayii kasirraa hubadhe jira yaada wayii kasirraa hubadhe jira dhiyeessi amma haadha faata ilaalanii wanni waan kana hin gaafanna jedheef illee dubbiin tuni gara keessatti akka gabbuu hin dandeenye waan beekeef maaliif yoo jette guyyaattiin tuni yoo gara keessatti namni silkii fuudhee itti dawwaluu silkii nama tokko raayyuun kaaftu jedhan siigalee akkamiin jedhutti argaartaa. Yoo amma akka Ramadaan jedhu kana dubbii gara keessatti hin gabbuufne yoo laalla jenne yoo mucattii tana achiin dhabne yoo akkam goona. Rakkoon jiru amma akkuma kiyyaa gaafate si gaafadhu usme akkuma kiyyaa gaafate si gaafadhu lafannaa haalaan isra naaf ta'u jetti illee dubbii isiirra siigalee kiyyaan illee amma dubbii biraa keessa deemtee ilaaluun sun ta'inni dubbii lafa si halaalamtu miidiyaa irra si halaalamtu salaama waan biraa keessa deemtee akkana jechuu osoo ta'in kiyyaan rakkoon qabu jedhe kiyyaan raafitannee asirra yoo si ila dhagaye yoo isiin okay lafannaa ilaala jettu silkii kaasuu dudde taate sun isii ilaallata malee nama biraa ilaallata maaree lafannaa ilaala jettu taate dubbii isiirra jirti isii gaafadha. Ramadaan dhaggeeffadha amartii keessanuu isinitti himaan dubbii akkanumaan asii achi nuuf hina dhaggeeffadha dubbiin akkaataa itti dhumattu malaakeetii dubbii isinitti himna dubbiin callisaniitiin jechuudha akkana naa dhumattu akkana naa dhumattu miti wanni isin gochuu qabdan tokkoffaa kiyyaa walolan addaan bayan kiyyaa waan kan akkamitti araarfatuu qabu akkamitti jaarsummaatti kennuu qabdu mucattii tana walolan addaan baanii kabaja qabdi ulfina qabdi sii galee akka ulfinaatitti intalli tuni intala teenna waan taateef kabajaa fi ulfina isii guutuu isaa qabatee kara mucattii dhaquu hin dandeetta jedhaatiin kiyyaa gaafadhaa wanni mucattiin diddoo kana moo wanni mucattiin kara takka deemtu hin jiru. Sanuu gaafannu bara yoo mucattiin waa takka kara takka wanni mucattiin usmee nu isin qabaa warri soddaa mucattii nu qabaa nu mucaa ammoo kabaja isii guutuu yoo kiisallee jettan kiisnee akka gaariitti mucattii deeffatuuf qophiidha. Isin mucattii teessan lafa nuu qabuu dandeettanii? Kinoo ila kara takka ila kooki nuyi irraa kaasi. Qabna mucattiin hin dadhabnu jaarsummaa isin gargaarraa yoo kanatti himataallee taana himachiisaallee taana dubbii isin jala galtee dhusume nu kana daawwal mucattiin nutti sokkitee mucattiin intalatee waan ta'eef koota lafarra taatanii miidiirra taatanii awwaala nu mari'adha. Nu gama keenya waa takka rakkoon qabu nu gama keenya waa takka rakkoon qabu isinummaa mucattii yoo lafarra qabuu dandeettan. Chaarjii na cufaara dubbii wal keessa nuufina jiran chaarjii na cufaara yoo dandeete mucajjartanii afaan lama xiqqichaa gaafadha jiran. Asirra nu hafitu dha dubbadha asirratti lafa nu hafitu dha kokee dabalanii jaarsallee kunoo jiloollee baalioollee ta'e asirra lafa raffitu jiran dubbii wal keessa ooftanii gara gandummaatiitiin galchina. Dubbiin karaa sirrii amma reef karaa sirrii irra dhufte Ramadaan dubbiin siin galle maaliif yoo jette warri soddaawwallee dhufanii jiran waan ta'eef nutillee immoo akka nam tokkootti mucattiin tun erga sokkitee jetterra maatii isiititti faamilii isiitti dhayinee kabajaan mucattii tana deeffatu waan barbaannuuf tara gaagga'i Ramadaan xiqqoo isii. Ayyee baadiyyoo si wajji dubbachuu barbaadaan. Mucattii harkaa qabnetti ta'e mucattii nu dubbisati. Kooki miyuuti irraa kaasi. Miyuuti irraa kaasi waan isin barbaadu nu gaafadhu jaarsummaan tuni lafarra. Kooki miyuuti irraa kaasi. Kooki. Salaamu alaikum. Onni amma jenne kun hin ta'amu ta'u. Kooki. Wanni amma jedhe kun dhageettame waan amma jedhe kun hin ta'amoo hin ta'udha waan kana waan nuti jenneen fudhatta. Hin fudhadha qabu yaani hin fudhadha kun namni akka asirratti haasaa jiru kun namni boroo kiyyaaf itti naa gaafatamu jiru waan ta'eef ani deebi'ee bakka sanarraa deebuus hin barbaadu. Ani dubbiin laanaan diga miidiyaa fidee isaa kanaafuu ani jaarsummaan na haasa'amullee hin jiru na dubbatamullee hin jiru. Maaliif haadhi timirtuun asirratti illee taatee haasoftan ilmaan deemtanii yoo keessan illee taatee dhuftanii haasoftan deemtan malee ruhii xiyyaaf ittiin gaafatamtan isinii galee. Dhaggeeffadhu waan ruhii ta'eetiif dhaggeeffadhu kooki waan ruhii ta'eetiif waan wanni keetii muluu isaa nutu fudhata. Dhaggeeffadhu waan nuti hin jennu hin fudhatta akka inni waan jarri jettu dhaga'utti waan nuti hin jennu hin fudhatta. Sitti yoo barbaadu yaani wanni didullee hin jiru garuu mootuyyoo fudhadheellee ani bakka sanitti deebi'uu hin barbaadu maaliif ruhii kiyyaaf hin sodaadha waan ta'eef hin deebi'u bakka sanitti. Fudhattee achitti hin deebiin akkam goonare jiloo maal jedhu. Jaarsummaan nu haasa'amu jiru jedhee badhanaaf hin. Ani kookii gaafii sirraa qaba. Maali ruhii xiyyaafin sodaadhaa waliin jiraattaa moo qarasitu tumamta moo maaliif sodaatta maal rakkoo?
Eeyyan ani qara wanta hedduun irra gahaa waan ta'eef nama ruu kiyyaaf hin sodaadha waan ta'eef isa wajjin hin jaadda.